إيران أمريكا وجين ولي قلت دكاسة أبو تايسون فهالدري وندنتا إيران إيجن قبتلي كودن كان في كيسا قبن باكستان بيسون إبسامي ترامب قبتلي إيران تنا مرغوتو في إنها قبا كجو في قبتلي إيران ديستي بلودتين ديسنا Presidanti bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan obbo Geetaachoo Raddaa bakka bu'ee naannoo Tigraay kan hoogganaa ture Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaatiif barri bulchiinsaa waggaa tokko dabalamuun dhaga'ame. Ejensi misooma idila addunyaa United States USAID waggaa tokko dura deeggarsa lammiilee Itoophiyaatiif godhu dhaabuu isaatiin wal qabate rakkooleen fayyaa fi hawaasummaa hedduu Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiraachuusaa gabaafame. waliigaltee waraanaa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan walii mallatteessanii addunyaan nagaa taatee jirti jedhamee osoo eegamaa jiru Iraan waraanicha deebitee akka eegaluu dandeettuu fi ulaa Hormuzaa deebitee akka cuftu akeekkachiistee jirti. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaa irraa eebila 8 barri 2026 kan ta'e nama isinitti himne hanga footoo Egeree Miidiyaati amma bal'inaa tuutaas. Yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraaniin balleessa jechuudhaan beellama isaatii tokko hafuutti Paakistaan immoo dhimma biyyoota lameenii furuudhaaf manguddummaa seente. Biyyoonni lameenuu manguddummaa Paakistaan tana fudhachuudhaan Ameerikaa fi Iraan waliigaltee irra gahuuf ammas dhukaasa isaanii hanga torbaan lamaatti kan dheeressan hoggaa ta'u waliigaltee tanaan Iraan yeroodhaaf Strait of Hormuz banuuf waliigaltee kan taasifte ta'uun ibsame. Ammaaf ammoo dooniiwwan biyyoota kamiitu hayyama Iraaniin akka keessa dabran murteessuun beekame. Israa'elis waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbaan lama Ameerikaa fi Iraan tana keessa jiraachuu ibsuudhaan garuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu torbaan lamatun Lebanos hilallatu jechuudhaan yeroo ammaa tana Lebanos irratti haleellaa jalqabdee jiraachuun gabaafame. Iraan ammoo gama isiitiin eega nageenya baagiddu galeessaa buusuu barbaadde Lebanosis keessa jiraachuu qabdii jechuudhaan Paakistaaniif haalduree dhiyeessuun dhaga'ame. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbaan lamaa tana ilaalchisee pirezidaantiin Tiraamp haleellaa Iraan irratti raawwatamu dhaabuuf murteessuu isaa ibsuudhaan Iraan ammoo waliigaltee waraanaa taasisuuf haaldureewwan Ameerikaan guutuu qabdu qabxii 10 kan of keessaa qaban Paakistaanitti erguun dhaga'ame. Karoora qabxii 10 Iraan Paakistaanitti erguudhaan Paakistaan ammoo White House'if dhiyeessituun qabxiilee Ameerikaan kanaan dura didde ta'uun ibsameeti jira. Qabxiileen Iraan dhiyeessite kan kanaan dura Ameerikaan didde kunneen qoqqobbii Iraan irratti kaa'ame hundi akka kaafamu Strait of Hormuzaan to'annaa Iraan jalatti akka turu waraanni Ameerikaa baagiddu galeessa keessaa qabdu akka bahu haleellaan Iraanii fi michoota Iraan irratti raawwatamu akka dhaabbatu qabeenyi Iraan jalaa uggurame akka galakkifamuu fi waliigalteen tun mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin akka raggaasifamtuu fi Ameerikaan kasaaraa waraanaa Iraan irratti fiddeef beenyaa akka kafaltu gaafachuun dhaga'ame. Kana malees waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lama kana boodallee Iraan dooniiwwan Strait of Hormuz keessa nagaan akka dabran ni hayyamti jechuudhaan yoo ibsamu garuu waraanni isii eegumsa isaaniitiif itti gaafatamummaa akka fudhatan ibsee jirti. Karoorri kun Iraanii fi Oomaan dooniiwwan Strait of Hormuz keessa dabran irraa hanga doolaara miliyoona 2 akka kafalan kan hayyamu hoggaa ta'u maallaqni kun Iraan keessatti deebisanii ijaaruuf akka oolus ibsameeti jira. Haa ta'u malee marii nagaa yoo hin milkoofne Iraan ammas Strait of Hormuz cufuu akka dandeessu akeekkachiiftee jiraachuun ibsame. Ministeerri muummee biyya Israa'el Benjamin Netanyahuun dhukaasa dhaabuu kana kan deeggaru hoggaa ta'u waliigalteen tun Libaanos hin laallattu jechuudhaan ibse. Haa ta'uti malee ministeerri muummee Paakistaan Shehbaz Sharif waliigalteen tun Libaanos kan hammattu ta'ullee ibsa jiraachuun ibsame. Chaayinaan Iraan gara minjaala marii akka dhuftu dhiibbaa gochaa akka turte kan himte hoggaa ta'u tarkaanfiiwwan itti aanan ammoo ministeera muummee Paakistaan Shehbaz Sharif jilli Ameerikaa fi Iraan jimmata dhufan kana Islaambaaditti wal arguun akka mari'atan ibsameet jira. Ameerikaan ilaa wajjin fuulaa fuulatti wal arguudhaan marii kataatiif hoggaa ta'u garuu Ameerikaan ammoo qabxiilee Iraan dhiyeessite ni murteessiti kajuu yaaddoo idil addunyaa ta'uun ibsameet jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun keessumattuu gatii boba'aa addunyaa tasgabbeessuu fi yeroodhaaf wal dhabdee naannicha keessatti mul'atu salphisuuf akka gargaarulleen ibsameet jira. Dhiyeenya kana gabaasa waggaatii fi marii haala yeroo irratti magaalaa Finfinnee dhufuudhaan waajjira ministeera muummeetti argamuudhaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin marii kan taasise pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaatiif turtiin aangoo isaa waggaa takka erga dhumteen booda waggaan tokko ammoo dabalamuuf ibsame. Waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eebila 9 bara 2026 irraa kaasee pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uuf waggaa tokkoof dheeressuu isaa beeksise. Waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa kun ibsa guyyaa irraa baaseen murtiin tun heera mootummaa federii keewwata 62 muraasa galii fi labsii lakkoofsa 359 keewwata 14 mura 2 baa akkasumallee dambii lakkoofsa 479 bara 2013 fooyyeen hundeeffamee bulchiinsa yeroo hunda murteessuu irratti hundaa'uudhaan pirezidaantii bulchiinsa yerootiif aangoon waggaa takka dheerachuun ibsame. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa eega aangoo qabate hojiilee bulchiinsa mootummaa jiddu galeessaa mormaa akka turee fi dhiyeenya kana ammoo ibsa waajjira pirezidaantii naannoo Tigraay irraa kanneen mootummaan federaalaa haaldureewwan waliigaltee Piriitooriyaa hunda guutuu akka qabuu fi uummanni Tigraay ammas waraanaaf qopheessuu akka qaban haasawaa akeeku taasisuun dhaga'ame.
Ejensiin misoomaa idilaa addunyaa United States USAID waggaa tokkoon dura deeggarsa lammiilee Itoophiyaatiif godhu dhaabuu isaatiin wal qabatee rakkooleen fayyaa fi hawaasummaa hedduu Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiraachuu isaa gabaafame. Ameerikaan waggaa tokko as deeggarsa misoomaa fi dhaabbilee garaagaraatiif biyyoota Afrikaatiif taasistuu hedduu dhaabuu ishee kan beeksiste yoo ta'u, kana keessaa tokko kan taate Itoophiyaan deeggarsi kun dhaabbachuu isaatiin wal qabate dhukkubsattoonni kaansarii hedduun yaala bifa barbaadamu argachaa akka hin jirre ibsamaa jira. Keessumayyuu hospitaala speeshaalaayizdii Xuqur Ambassaatitti namoonni yeroo dheeraaf achitti akka deddeebi'uuf saaxilamaa jiranis kunis immoo cabiinsi hospitaala keessatti maashinoota irraa gahaa jiru tajaajila qulqullinaa akka hin arganne isaan taasisaa jiraachuu ibsamee jira. Kanaanis maashinni wal'aansa raadiyeeshinii wal'aansaatiif oolu tokko qofa hospitaalicha keessatti jiraachuu kan himamaa jiru yoo ta'u, yeroo baay'ee akka caccabuu fi yeroo baay'ee miidhaan irraa wal qabatee dhukkubsattoonni hedduun achitti deddeebi'uu fi yaala bifa barbaadamuun argachaa akka hin jirre ibsamaa jira. Ogeeyyileen buufata fayyaa keessatti hojjetanis akka jedhanitti gatiin kiniina da'umsaa kennamu dabalatee gatiiwwan hedduun bifa qaaliitiin lilmoo dabalatee dhibbentaa 90 hanga 100tti dabalaa jiraachuu kan ibsan yoo ta'u, to'annaan da'umsaa ji'oota 3 fi lilmoo waggaa tokkoof kanaan dura walabaan kennamaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana gataa hedduu dabalee jiraachuu fi kanaan gamattis qorichoonni bifa arjoomaa USAID irraa dhufaniin hawaasa Itoophiyaatiif kennamaa turan yeroo ammaa kana daballiin gatiin guddaan irratti taasifamee jiraachuu wal qabate rakkooleen hawaasummaa fi fayyaa deeggarsi USAID Itoophiyaaf taasisuu dhaabbachuu isaatiin mudachaa jiraachuu isaa kaasanii jiru. Oduma wal qabatoo biraatiin sagantaan nyaataa addunyaa WFP maallaqni idila addunyaa hir'achuu isaatiin baqattoonni Itoophiyaa keessa jiraatan deeggarsi nyaataa dhibbentaa 60 akka jalaa hir'atu taasisee jiraachuu isaa beeksisanii jiru. Kunis ba'aan hanqina nyaataa daa'immanii akka dabalu taasisee akka jiru kan kaasan yoo ta'u, dhaabbatichi waggoota muraasaaf deeggarsa taasisuu akka jalaa hir'atee jiru kan ibse yoo ta'u, kunis baqattoonni Itoophiyaa yeroo irraa gara yerootti akka dabalanii jiranii fi handiin maallaqa idila addunyaa hir'atee akka jiru addeessee jira. Nyaata soorata daa'immanii fi manneen barnootaa keessatti barattootaaf kanneen dura kennamaa kan ture yeroo ammaa hanqinni guddaan dhaabbatichaa mudachuu kan akeekame yoo ta'u, dhaabbatichi bara kana namoota miiliyoona 4.6 deeggarsa nyaataa taasisuuf karoorfatee jiraachuu fi kunis yeroo ammaa dhibbentaa 60 deeggarsi taasifamu akka hir'atu taasifama jedhamee jira. waliigaltee waraanaa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan walii mallatteessanii addunyaan nagaa taatee jirti jedhamee osoo eegamaa jiru, Iraan waraanicha deebitee akka eegaluu dandeettuu fi ulaa Hormuzaa deebitee akka cuftu akeekkachiistee jirti. Jaarsummaa Paakistaaniitiin gaggeeffamaa kan jiru waliigaltee torbaan lamaaf waraanaa dhaabuu Iraanii fi Ameerikaa gidduutti jiruun akka ulaagaatiitti kan lafa keettee keessaa Iraan tokko kan ta'e baha giddugaleessaa keessatti waraanni akka dhaabbatuu fi haleellaawwan biyyoota biraa irratti raawwattu Israa'el akka dhaabduuf gaafachaa kan turte yoo ta'u, yeroo ammaa kana ulaagaawwan Iraan lafa keettee keessaa Israa'el Libaanoos irratti waraan akka hin dhaabne himuushiitii wal qabatee Iraan gara waraanaatitti akka deebituu fi ulaan Hormuzaa akka cufamu ministeerri ittisaa Iraan beeksisee jira. Libaanos rakkoo nageenyaa kana keessa Israa'el waliin kan galte sababa keenyaaf kan jedhan warroonni Iraan waraana garaagaraa Libaanos irratti geggeessaa jirtu Israa'el guutumaan guututti hanga dhaabdutti waliigaltee waraanaa dhaabuu torbee lama mallattaa'uu dhabuu akka danda'uu fi hanga waraanni Libaanos irratti geggeeffamu dhaabbatutti ulaan Hormuzaa irra deebiin akka cufamuu danda'u beeksifamee jira. Kanaan gamattis waliigaltee waraanaa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan osoo walii mallatteessanii jiru. Ganama har'aa iddoon qulqulleessaa boba'aa Iraan rukutamuu isaatii wal qabatee waraanichi itti fufuu akka danda'u hayyoonni addunyaa hedduun sodaa qabaachuu isaanii kan himaa jiran yoo ta'u, iddoon qulqulleessaa boba'aa Iraan kun kan rukutame baalaastik misaayilii Suudi Arabiyaa irraa kan ta'uu isaatiin akka ta'e maddeen addeessaa jiru. Gama biraatiin ministeerri ittisaa Suudi Arabiyaa ganamarraa kaasee hanga ammaatitti baalaastik misaayilota 9 gara Suudi Arabiyaatti darbataman 9 qolachuu isaa beeksisee jira. Kunis Iraan irraa akka ta'e kan himaa jiran yoo ta'e, Iraan gama isheetiin tarkaanfiiwwan Ameerikaa fi Israa'el fudhatan kan hin dhaabbanne yoo ta'e, waraanichatti deebi'uu akka dandeettuu fi miidhaawwan Libaanos irraa gahus guutumaan guututti akka dhaabbatuuf gaafattee jirti. Yoo kun hin taane ta'e ulaa Hormuzaa deebistee akka cuftuuf mana marii biyyattiitti miseensa kan ta'an namoonni hedduun akka ulaan Hormuzaa deebi'ee cufamuuf gaafachaa jiru.